يدمني أمارن في تاترون magaalaan takka maali magaalaan namni Oromoo baay'ee namni Amaaraa baay'ee irratti ajjeefamee sabboo namni Oromoon baay'ee ajjeefame tokko jirti. Kan fakkadaan dhaqee uummata guututti hidhannoo irraa hiike. Fakkadaan bara 2019 magaalaa Agamsa jedhamsan keessa jechuudha. Magaalaa Agamsa jedhamsan keessatti dhaqanii Amaaraa ajjeesanii isaan keessaa dheessanii Oromoo qawwee irraa hiikanii keessaa dheessanii humni Amaaraa faannoo jedhamu immoo yeroo san faannoo illee turre dhufe. Akkamitti dhufe onnummaan faannoo bizaamoo jedhamu kun faasineetiin sitti hima akkatti dhufe. Yaanni isaa isaa akka keessatti meera. Amma eenyu fa'aa akka garuu hojiitti hiikan irra ga'ee jira. Dhalattoota Amaaraa Wallagga keessa jiran hidhachiisuudhaan woboo dura dhaabbachuu qabnaa jedhan. Keessattuu yeroo san makalaakayaan gara kaabaa waan deemeef dura dhaabbachuudhaaf hidhachiisan. Sababni ittiin hidhachiisan immoo akkaataa itti Amaarri akka itti hidhatu itti kakaasan faqqadaa abdii isaatiin fayyadamanii Amaara rukutan. Gurbaa immoo waraana faqqadaa abdii isaa keessa ture. Ka isa wajjin 2019 gaafa oduu abbootii gadaa wajjin waraana galchin gale jechuudha. Gurbaan Magarsaa Goobanaa jedhamu. Yaa itti dhuudha sanni sirriitti bal'inaan. Maal godhu ijoollee tana fuudhaniiti intelijensiitti rikruut godhu. Federaal intelijensiitti rikruut godhanii tokko shanee shimee dhaabee jechuudha gaddeebee shanee mootummaa dhaabe Wallaggatti. Tokko gaddeebeet faannoo mootummaa dhaabe. Shanee mootummaa Amaara fixa. Shaneen faannoon mootummaa immoo Oromoo fixaa jechuudha. Diraamaan deemaa jiru kan hunda gara duubatti deemnee bal'inaan yeroo akkan dubbadhuu barbaachisiifne waan hin barreessanis. Dansa waan barreessite sanirraayis akkamitti barreessite maal fakkaata caasaan sunii kan jedhudha. Maatii nama tokko keessaa namni sadii namni afur mootummaa keessatti kallattii garaagaraatiin yommuu hirmaatus ni argina. Achi keessatti har'a seenaa kallattii garaagaraatiin ka'uudha kan achi keessatti ka'u. Walumaa galatti tariiti ilkeen rakkoo Oromoodhaa keessattuu naannoo Oromoo Wallaggaa naannoo sana jiruu fi naannoo faannoon bizaamoo jedhamu kun keessa socho'u kanatti maaltu maal ta'aa ture eenyutu eenyudha waan jedhu sirriitti irraa kaasna. Mee tibba kana maaltu ta'e odeeffannoo dheengadda ati kaadabdee wal qabatee egaati yeroo sana mootummaan Oromiyaatis kan Amaaraatis waliin ta'anii dura haasaa godhanii rukubsiisna jedhanii sana booda mootummaan naannoo Oromiyaadhaa hanga birrii miliyoona 100tti siqu miliyoona 125tti fakkaata dogoggoruu baadhee birrii kana fuudhee deeggarsaaf tumsaaf kennaa ture. Muummichi ministeeraatis faannoon biyyaaf lolaa bakka barbaannetti bobbaasna jechaatidha turan sana booda mormii nuti yeroo sana miidhaa irratti fakkaata dogoggoruu baadhee mormii nuti miidiyaa irratti kaasneeni namni baay'een mormaa ture wanti sun sirrii miti jennee jechuudha. Yeroo sanatti immoo waan si ajaa'ibu ummanni Booranaa beela hamaa keessa ture. Ummanni Baalee beela hamaa keessa ture gammoojjiiwwan Oromiyaadhaa jechuudha. Osoo sun jiruuti uummata qarshii miliyoona 100 ol fuudhanii deeggarsaaf warra Amaaraatti dabarsanii kennan jechuudha warri mootummaadhaati. Horiin suni dhufee maal ijaaree akkamitti caasaa kana ijaaree waan jedhutti si fiduu barbaada amma. Tibbana maaltu ta'e? Maaltu raawwatame? Nagirgiristee waan biraan yaadachiifte. Akka biyyatti galleen yeroo asaaminoo nan dubbisan ture. Dura asaaminoo achi ramaduun sirrii miti jechaan hin tureen. Asaaminoo Kamaalis Haayiluus federaala malee naannoon kan ramadina waan hin jedhuuf hin qaban ture kitaaba keessatti ibsee jira. Booda gaaf tokko 1.8 billion birrii baajata mootummaatirraa Liyyuu Haayilii ittiin leenjisee jedhanii haasayan. Kana mootummaan hin beeka dhaqeetiin gaafadhe qondaalota olaanoo Abiifaa dabalatee jechuudha. Tigraay ittiin lollaa rakkoon qabu haa leenjisuu jedhan. It is so short sighted beektaa. Namni arruman bula jedhu boru waan ittiin bari'isiisuu dhaba beekte. Dhugaadhaa humna san qabsiisanis naannoo wanni yeroo san godhame naannoo Amaaraa jeeqee san booda Tigraay irra dhaqee balaan sun bu'ee balaan kun hundi dhufe. Kan Oromiyaa amma xiqqaa isaati biraanchii isaati yoo yaadatte gaafa akkas jedhan sana amma Matakkalitti humna kana hidhachiisanii hirmaachisaa uummata Oromoon immoo maal ta'anii barra uummata gumuuz jedhamu lafarraa duguuganii. Lafarraa duguuganii beeki. Amma Wallaggatti hoo maal godhan si fakkaate? Butamuu ijoollee dubartoota yuunivarsiitii Dambidollootti irraa kaasee ololli bifa qindaa'aa ta'een miidiyaalee mootummaatiin dhuunfatiin Oromoof Oromiyaa irratti keessattuu uummata Wallaggaa irratti godhamaa ture. Wallaggaa edammi dirgoosisan. Yes Amaarri Wallaggatti dhumaa ture. Das eenyu akka isaan fixaa ture. Waraana Faqqadaa Abdiisaatiitu isaan fixaa ture. Faqqadaa Abdiisaa ka waraana marroo keessa harka kennate nutu galche. Xollaa geessine xollaayitti marroon nu jeese jennaan fuunee keessa. Galchine ifatti odeeffannoon tika Oromiyaa jedhamu
fudhatee of jalatti gurmeessee san booda bosonatti ergan. Amma ka Faqadaa Abdiisaa quba qabna. Edaa ka biraa immoo faana ofiis erganiiru kan nuti hin beekin. Gurbaa Magarsaa eenyu maqaan abbaa isaa eenyu Magarsaa Qoraas jedhamu kana. Faqada wajjin galee amma nan yaadadha. Maaliif sanqallee dhaynee agarree turre Baqqalaa fi Abdii Raggaasaa wajjin. Achi turan jarri kun. Suura buleessaati kan agarsiisu isa suuraa isaa argachuu hin dandeenye. Achi turan jarri sun. Booda warra sanqallee ture san keessaa namoota muraasa fudhatanii Diinaraas illee dhufeera Diinaraas boodarra ajjeesanii jara kana leenjisanii fudhatanii tsara shimmiq haayil keessa galchan. Humna farra riphee loltummaa keessa galchan. Fakkadaan woboo akka taphatu deebisan gara wanniitti gara waraanatti deebisan fakkadaa. Magarsaa kana immoo bosonatti geessan. Wannitti geessan achuma deebisanitti humnoota amaaraa akka qindeessu godhan. Odoo gurbaan Magarsaan kun dhaqin obboleessaa Darajjee jedhamu already kan bara wayyaanee irraa kaasee tika mootummaa guddaa ta'e hojii akkanaa hojjetaa ture jechuudha. Gaafa lolli Tigraay eegalu amaara eegan akka maqadaatiin amaara kana ficcisiisanii booda amaarri hidhatuu qabaa hidhattan malee of hin baraartan jedhanii amaarri hidhatee jechuudha. Amaarri hidhatuudhaaf gaafa qophaa'u. Amaara kana kan leenjisu eenyu Magarsaadha. Kan imagine Magarsaatu I think indoo deemu maal jeen lafti leenjisaa ture. Magarsaa kan leenjisu waraana kana. Gurbaa Attenkuut jedhamu wajjin. Kan meeshaa fidu immoo Makalaakaa Intelligensiidhaaf kan hojjetaa ture gurbaa Darajjee jedhamu obboleessuma Magarsaa kanaati. Humni amma isaan achitti leenjisan sun Amaara qofallee hin turre dhugaa yoo dubbanne. Shanee ofirraa dhoorgaa jedhanitti of course dhalattoota lammii Amaaraa but Oromoota keessa lafti sun gabbataadha. Lafa investmentii lafa qonnaa babal'aa jira. Warra lafa qonnaa babal'aa qabu kana lolti godhanitti waraana jaarratan. Waraana jaarratan kanaan haga duraa warra oboo kanas dura dhaabbatu illoluu maal godhu booda mootummaan amma Amaara ajjeesuu irraa dantaan qabu maaliif gaafsan deeggarsa Amaaraa barbaada ture. Deeggarsa Amaaraa waan barbaaduuf Amaarri ajjeefamee Amaarri lolee mootummaa bira dhaabbatu qaba ture. Waliigaltee Pretooriyaa booda 2022 booda Amaaraaf Abiyyoon lolan. Hawaasni hoggansi Amaaraatii fi Abiyyoon lolan. Faannoon fincilee bosonatti argaa gale. Kana yeroo kana maal barbaada? Deeggarsa Oromoo barbaada. Deeggarsa Oromoo waan barbaadu maal godhe? Jarmo Oromoo achi keessa jiruu fi warra Amaaraa mucaan tokko jira amma ka Subaaloo maal jedhan tokko jira fakkeenya ka inni keessa jiru. Doon suuraa isaa yoo si ergee uummataaf kan agarsiiftu taate. Haga ammaa Makalaakaa jedhama to'ala qaada garuu faannoo hooggana. He is still on the payroll. Okay? Girmaan kunis ammallee payroll irra jira Makalaakaa Intelligensii keessa. Jara kanaan fayyadamanitti faannoo Bizaamoo ijaaran. Dura faannoo Bizaamoo hin jedhamne beeku kuni milishuma dhalattoota Amaaraa qofa jaarree jedhanitti OL'dhaan lolaa turan. Gaafa amma Amaararra Oromoon ajjeefamutu irra Wallaggatti bu'aa buusaa jedhamee Oromoo kana dallansiisanii bira kaa'uu barbaadan. Waraana Magarsaa faan hoogganamu kanaan fuudhanitti ganda handoodee irraa kaasee Oromoo kana xaragutti seenan. Guyyaa tokkotti nama 48 ajjeesan. Qabalee xiqqoo tokko keessaa beeki. Qabeenya isaa hin saaman. Waggoota 5 gurbaan kun gaa. Obboleessi isaa Makalaakaa Intelligensii ta'ee osoo jiru. Inni Makalaakaa Intelligensiidhaan ergamee osoo jiru. Osoo beekanu gurbaan kunii fi waraanni inni ajaju namoota kana hunda fixan jechuudha. Akka carraa gaaf tokko haleellaa waggaa fudhatan ji'a Eepiriil dabre kana keessa beeki 2026 takka 2018 akka Itoophiyaatti. Akka carraa osoo Makalaakaa fi osoo mootummatti dhimin milishaan gandaatii fi poolisoonni achi turan tokko lola bananii humna xiqqaan socho'aa turan Magarsaan kun faan lola bannaan harka kennatan. Isaa fi gurbaan namichi Attenkuut jedhamu. Harka waggaa isaan kennatan yeroo masan bilbilatan Makalaakayaan heelikoopteraan dhufe milishaa irraa ari'ee harka isaaniitii fuudhee Baardaar geesse. Baardaar irraa xayyaaraan Finfinnee fidanii badhaasa kennaniif golf kilabii keessatti. Hojii guddaa inni hojjete gurbaa Magarsaa jedhan kana. Isaa fi gurbaa Attenkuut jedhan.
Atin kun namicha furdaa kana kan agartu kana jechuudha. San qofan goone yeroo xiqqoo eegaa achi tursiisanii booda bifa haaraan ergan jechuudha. Uummanni keenya akka beekuuf namni kallattiidhaan gaafsanis achi isa fuudhe kan amma isa hoogganu koloneel no shaalaqa amma koloneel ta'uuf deema kanaaf koloneel jedhanii sabuma kanaan badhaafamuuf deema. Shaalaqa Tolosaa Guddataa jedhama. Daasuma Godina Wallagga Bahaati. Waan kana isaa ol jeneraal Geetaachoo Guddinaatu jira, isaa ol Biraanuu Juulaatu jira. Waan kana kallattiidhaan mootummaan osoo beeku kan godhaa jiru jechuudha. Fakkataa bisiisan Amaara fichisiisan. Tolosaa eenyu Magarsaa kanaan immoo Oromoo fichisiisaa turanii jechuudha. Kana qofaa miti immoo namoonni biroos jiru amma kanin profaayil godhaa jiru dhalattoota Amaaraa ta'anii kan makkalaakaa keessa turan fakkeenyaaf nama Shaambal Darajaa jedhamu jira ka keessattuu dhiyeessii meeshaa irratti isaan wajjin hojjetu. Hunda isaanii profaayil isaanii walitti qindeessaa ragaa wajjin qindeessatiin dhufa. Waliigalatti wanni asiin jechaa jiru maali? Wanni Horroo Guduruu irrattii fi aanaalee Wallagga Bahaa muraasa irratti godhamaa jiru deliberately waggoota 80 dabre kanatti deliberately waggoota 5 dura deeggarsa Amaaraa argachuudhaaf Amaara ajjeesisanii wabuutiin ajjeesisanii Amaaruuf jala hiriirsuudhaaf. Waliigaltee Pretooriyaa booda Amaarri waan isaan irratti fincileef Oromoof jalatti deebisanii Oromoon akka isaan bira dhaabatuuf yeroo yeroon Oromoo ajjeesanii jechuudha. Ajjeechan torban tana maalii tilmaamee onaan jette gidduu kan waloo oofaa turan tokko jira. Marroonfaan warra ximdoo wajjin warra faannoo fi warra TPLF wajjin hariiroo uummata doon jedhamu shakkiin hamiin oofamaa jira gama bilisiginnaatiin. Hariiroo san balleessuudhaaf qaama ajjeechaa ammaa kana godhan. Imagine tumsa isaan irratti uumamu waraanni isaan irratti uumu deemu balleessu jecha miskiina 26 hoomee kan ajjeesan. Kun waan kanallee dhaabatu miti. Uummanni keenya gadi ba'ee yoo faannoo nama ajjeese faannoo balaaleffachuun homaa rakkoo hin qabu. Yoo waboon nama ajjeese balaaleffachuun rakkoo hin qabu. Garuu shira sadarkaa mootummaatti akkanatti godhamu kan ammoo sirriitti baratanii balaaleffachuun I will name names by the way. Beeraa marrajaa keessa tika Oromiyaa keessa harki tika Oromiyaa baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf tokko yoon siitu gurbaa ajajaa humna addaa Oromiyaa gurbaa dhalata Harargee tokko akka itti ajjeesan baay'ee si gaggaraas nyaata. Itti aanaa ajajaa Izii Lixaa dhalata Amaaraati gurbaan sun jeneraal 3-star jeneraal ji'a lama dura ajjeesan jaruma kana ajjeese Magarsa Makarfaatu ajjeese. Gara isaa Magarsaa fa'aa wajjin jiru kanatu makkalaakayumaan odeeffannoo itti ergamee ajjeese jechuudha. Kana hunda odeeffannoo isaa argataa siin jira qindeessee dandeessa. Waliigalatti uummanni keenya godina lamaan kana keessa kan dhumaa jiru harkaa fi ajaja qawwee rasaasa mootummaan kennuuf akka ta'e jala mureessitti himuu danda'a. Tole, dansaan egaa kallattii garaagaraatiin wanti amma adeemaa jiru kuni akkuma amma biratti. Sinnago. Bira sagaleen ni jira fakkaata. Inni dhaga'amu? Sinnago. Ana bira hin jira maayikiin si bira hin dhaga'amu? Kabajamtoota daawwattoota Tokkosh Miidiyaa Neetwork egaa rakkoo teeknikaan mul'ateef of galchaa isiniin jenna obbo Jawaar yeroodhaaf baanee yeroo rakkoo teeknikaatiin deebanii deebi'u deeqaa muraasa gidduutti. Ati deebi'eera. Okey, amma hin dhaga'ama. Jaamister ani immoo jaamister ganin seema. Anti jaamii qabna rakkina hin qabu. Akkasiidha. Walumaa galatti wanti guddaan amma asitti si kaasuu barbaade rakkoo amma keessattuu waraanni bilisummaa Oromoodhaa amma dirree jiruu fi hooggansa Jaalmaroo Dirribaa jalatti hoogganamu cimdoo garee biroo wajjin raawwatee jira jedhanii isaan haasan. Normaalii gareen kuni cimdoo uummanne jira jedhee wanti isaan beeksisan hin jiru. Gara waraana bilisummaa Oromootiin ibsi bahee hanga ammaatti garee akkanaa wajjin hariiroo qabna jedhee wanti bahee hin jiru. Warra mootummaatiin garuu wanti isaan kaasanii fi irraa haasa'aa turanii tokko kanumadha ture jechuudha. Sababa kanaatiif uummanni nagaa kun ajjeefamaa jira. Akka isaan deebi'anii uummanni Amaaraatii fi Oromoo wal faana ta'ee mootummaa kanarratti duulan bannee fi waan jedhu naa kaasa. Mee wanti kun yeroo ammaa kanatti
mootummaa kanaaf kallattii garaagaraatiin keessattuu mootummaan muummichi ministeeraa naannoo Amaaraa deemee TV Amaaraa irratti waa'ee hariiroo Oromoo fi Amaarri waliin qabanitti haasa'ee hariiroo uummattoota lamaanii cimsuudhaafidha tattaaffata jedhameeti dhaqeeqamaa ture darbe. Deebi'ee Oromiyaatti immoo as deebi'ee Oromoon bilisoomeera waan akkasiidha haasaa ture. Sana booddeetti dhufne garuu wal harkaan dha'uu haala ammaati keessa kanaan xiinxalaatamma keessa kanaanii mootummaan san gochuudhaaf yaala jira malee uummata lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumamuun barbaadu kan kana gochaa jiru faannoodhuma. Faannoon immoo kan kana godhuuf yoo waraanni bilisummaa Oromoo isaan miidhee fiidhaa waan jiru kaasu warreen gara mootummaatiin jiran jechuu kooti. Waan mata wanaa gaafadhu warra mootummaa. Namni Magarsaa jedhamu kuni mootummaatti harka inni mun kennamne 2019. San booda mindeeffamee ergame mun ergamne. Suuraa ammaa san booda naatti deebifta Magarsaan kun. San booda milishaan qabde mun qabne. April dabre kana keessa, Ebla keessa. Erga qabame booda seeraaf hin dhiyaanne akka Magarsaan nama fixaa jiru ummanni giddaa ayyaana akkuma faqqadaa sanitti beeka. Warri maatiin irraa dhume kan irraa saamame. By the way, gaafa lola inni irratti boojame kana booda midhaan isaa makkalaakaadhaan eeggamet investara beeki namichi kun. Riphee lola faannolleedhaa investarallee horruu guddaa qaba. Makkalaakaadhaan eeggamet ooraal hin fe'ameef. Nan soobee ummanni kana ragaa ba'u. If I lied about this. Warri mootummaa kanan goone haa jedhanime. Namicha kanan beeynu. Namichi kun namichi golf clubiin turre. Atten kutu wajjin. Namni waggaa 5 maqaa faannoo uummata keenya fixaa ture. Namni ajajaa jiru suuraa samtii namni argu. Gurbaan mareefu wata Moseefaa wajjin dhaabatu. Gurbaan Mosee wajjin dhaabatu kun amma kanaan kan wattaadroota ijoollee duroo bootuutti wajjin dhaabatu. Kanaan miti kan kun obboleessaati kan kun ilaala sanee kanaan kan loltoota wajjin dhaabatu. Namni jidduu keessa jiru kuni Shaalaqa Tolasaa Guddataa jedhama. Dhalataa godina Wallagga Bahaati aanaa I think limmuu lamaan keessaa akka tokkooti. Miseensa Faaxnoo ture. I think Raajiin hin beeka kana wajjin achi eessa turanii. San booda Faaxnoo keessaa ari'ame deebisanii makalaakaa marrajaatti qaxaran. Wallagga Bahaa kan waliin dhayaa jiru tokko isa. Ijoolleen kun Moseefaadhaa ijoollee isaa wajjin galan. Jara kanas osoo rifeensa irraan kutin naannoo sanitti qormata keenya gara asaanu kanaan kan ficiisaa jiru isaa jechuudha. Kuni nama simply miti. He is one of the most prominent operatives of the military intelligence. Nama kana ka jara san fuudhee onni geessee jechuudha. So warri mootummaa kana godhaa jira. Simdoon jedhamu jiraan jiraatu marroo fi zammanan fa'aa walii galanii haa galanii isaan waan ibsani. Osoo dhugaayyuu ta'e rabbii si hoosuu